kallattiidhaan inni kun U1 keessa gala inni kun immoo tole akkam jirtuu kabajamtoota fi jaalatamtoota obboleewwan koo hunduma keessaniifuu nageenyi waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Chaanelii kanaaf warri haaraa taatan sabiskiraayib naaf taasisaadha. Karaa chaanelii kanaatiin yeroo hundumaa waa'ee barumsaan wal qabatuu fi isinis ilaaltanii kan irraa barattan isiniif dhiyeessaa. Laayik sheer gochuudhaan na deeggaraan isiniin jedha. Guyyaa har'aa kan barannu direct online motor control system kan jedhu baranna jechuudha. Kanaaf direct online motor control system kan jedhu kanarratti maal barachuutu nurra jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf feeziiwwan sadeen R, S, T inni kun niwutiraalidha. Inni kun immoo giraawundiidha jechuudha. Haala kanaan kan barannudha. Fakkeenyaaf amma arrii kanarraa egaa amma jalqaba irratti arrii kanarraa waayirii tokko fudhannaa jechuudha. Inni kun L1 jennee barreessuu dandeenya. Amma immoo S kanarraa waayirii tokko kan fudhannu ta'a jechuudha. Waayirii tokko bifa kanaan garanatti fudhannaa. T kanarraas waayirii tokko kallattiidhaan karaa kanarratti fudhannaa jechuudha. Niwutiraalidha. Inni kun immoo niwutiraalidha. Niwutiraalii kana kallattii kanarratti fudhannaa. Inni kun immoo giraawundiidha jechuudha. Giraawundiidha jechuudha. Kanaaf erga bifa kanaan fayyadamneen booda amma asirraa iddoo kanarraa arrii kanarraa isa jalqabaa kanarraa maal goona jechuudha. Waayirii tokko kan fudhannu ta'a jechuudha. Waayirii tokko fudhannee asiin kallattiidhaan kanarra ceesisnaa. Ammas kanarra ceesisnee erga ammas kanarra ceesisneen booda amma kun sararri kun maal argisiisa jechuudha. Sararoonni kunniin walirra ce'uu isaanii kan argisiisudha jechuudha. Sararoonni kunniin walirra ce'uu isaanii kan argisiisu kun bifa kanaan kan itti adeemsifamudha jechuudha. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo isaan kanniin sadeen erga walirra ceesisneen boodatti kun kallattumaan bireekariirra galaa jechuudha. Bireekarii sirii fees bireekariirra kan galudha jechuudha isaan kunniin. Amma egaa asirratti inni kun maal jechuudha? Sirii fees MCCB sirii fees main circuit bireekariidha jechuudha. Amma isa kanarraa erga baheen boodatti immoo kontaakter kan jedhamu irra galaa jechuudha. Kontaakter kan jedhu kana yoo fudhannu kallattiidhaan asirra dhufaa. Inni kunis kallattiidhaan iddoo kanarra dhufaa. Inni kunis immoo kallattiidhaan iddoo kanarra dhufaa jechuudha. Isaan kunniin kun mallattoo kontaakteriiti jechuudha. Inni kun mallattoo kontaakteriiti jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota koo sirriitti na hordofaadha. Kan barachaa jirru immoo direct online motor control systemidha jechuudha. Isa kana amma egaa maal jechuu ni dandeenya jechuudha. Main kontaakter jennaan. Main kontaakter kan jennudha jechuudha. Sana booda erga isa kanarraa bahee immoo thermal overload relay kan jedhamurra seenaa jechuudha. Thermal overload relay kan jedhamurra kan kabajamtoota hordoftoota koo inni kun immoo thermal overload relay. Thermal overload relay kun gosoota garaagaraatu jira. Innis 98, 97 akkasumas immoo 95 fi 96 kan ofirraa qabudha jechuudha. Isa kana jechuun maal jechuudha? 95 fi 96 noormaalii. Egaa isa kanaan maal jennaan jechuudha? Thermal overload relay jennaan jechuudha. Isa kana thermal overload relay jedhama jechuudha. Sana booda erga thermal overload relay kanarraa baheen boodatti karam deema jechuudha? Kara motoraatti dhufaa jechuudha. Kara motoraa dhufaa. Inni kunis isheen kunis iddoo kanaan kallattiidhaan akkana sararoonni kunniin kallattumaan kanarra bahu jechuudha. Motora irratti immoo terminaal booksii motoraati irratti U1, V1, W1 kan jedhamutu jira jechuudha. Egaa isaan kanneen erga ta'ee iddoo kara tokkootiin immoo W2, U2, V2 tu jira jechuudha. V2 tu jira. Inni kun terminaalii motora irratti argamudha jechuudha. Inni kun kallattiidhaan thermal overload relay irraa erga baheen boodatti kallattiidhaan inni kun U1 keessa gala. Inni kun immoo V1 keessa. Inni kun immoo
W1 keessa. Asirratti immoo maal ta'a jechuudha? Short taasisaa jechuudha. Sararoonni sadeenuu wal qunnamuu jechuudha. Sararoonni sadeenuu wal qunnamuu. Kanaaf inni kun maal jedhama jechuudha? Three phase induction motor jedhama. Induction motor jedhama jechuudha. Egaan amma asirratti adeemsi RST kun amma feeziiwwan sadeeni. Kun feeziin sadeeni, isheen kun immoo niwutiraalidha. Amma asirratti niwutiraalii fi giraawundii hin fayyadamne jechuudha. Kanaaf motoraaf immoo giraawundii kennuun dirqama waan ta'eef iddoo giraawundii kanarraa dhufee eessarra gala jechuudha. Asirra dhufee kallattiidhaan asirra dhufee iddoo giraawundii boodii irratti jechuudha. Motoricha boodii irratti kan inni ta'a jechuudha. Kanaaf giraawund kenninaaf jechuudha. Kanaaf adeemsi R irraa ka'ee inni kun immoo S irraa ka'ee T irraa ka'ee three phase main circuit breaker irra galee akkasumas immoo main contactor irraa thermal overload relay irraa dhufee sararri akkasitti amma isheen kun kophaadha jechuudha. Amma jalqaba duraa three phase main circuit breaker irra dhufee ittaansuudhaan immoo contactor irra galeera, ittaansuudhaan overload relay irra galeera, ittaansuudhaan immoo three phase induction motor irra galeera. Adeemsi kun maal jedhama jechuudha? Power circuit jennaan jechuudha. Power circuit jennaan jechuudha. Kanaaf motorri kun amma yoom hojjeta jechuudha? Kallattiidhaan three phase contactorii kana gaafa on goonu, three phase main circuit breakerii kana gaafa on goonu motorri kun kallattiidhaan ka'a jechuudha. Gaafa motorri kun kallattiidhaan ka'u immoo motora keenya irratti rakkoolee adda addaa uumuu danda'a. Kooyilii akkasumas immoo kooyilii shaaftii fi beeringii irratti rakkoo uumuu danda'a waan ta'eef isa kanaaf maaltu barbaachisa jechuudha? Power circuit erga gooneen boodatti control circuit kan jedhamutu barbaachisa. Control circuit kan immoo akkamitti hojjechuu dandeenya kan jedhamu fakkeenyaaf yoo barbaannu feezii kanarraa tokko fudhachuu dandeenya yookaan feezii kanarraa tokko fudhanna yookaan immoo feezii isa kanarraa fudhanna. Niwutiraalii fi giraawundii irraa fudhachuun gonkumaa hin danda'amu jechuudha. Kanaaf kan nutti aanu isa kana waan ta'eef nuti maal gochuu dandeenya? T irraa fudhannaa jechuudha. T kanarraa fudhannee isa kana akkana ceesisnee isa kanas akkana ceesisnee garanattis akkas ceesisnaa jechuudha. Ceesisnee erga finneen boodatti jalqaba maalirra seena jechuudha? Ishee kanarraa single breaker irra seenaa jechuudha. Single main circuit breaker irra galaa jechuudha. Isheen tun single main. Sana booda achirraa kan bahe fuse irra seena. Fuse irra galaa jechuudha. Fuse irraa erga baheen boodatti immoo amma egaa fuse kanarraa immoo erga bahee boodatti thermal overload relay kan jedhamu irra galaa jechuudha. Thermal overload relay kun immoo bifa kanaan kan jirudha jechuudha. Mallattoon isaa standard simbooliin isaa isa kanadha jechuudha. Isa kanarra erga dhufeen booda asii fuse kanarraa bahee asii iddoo kanarra galaa. Inni kun 95 kara gadaanu kanaan immoo 96 ofirraa qabaa jechuudha. 95 fi 96 kun noormaalii jechuudha. Kanaaf erga asirraan baheen boodatti immoo 96 kanarraa kan dhufe maal gala jechuudha? Stop push button kan jedhamutu jira. Stop push button maalidha jechuudha? Normally closedha jechuudha. Normally closed. Inni kun jechuun iddoo kanarraa aga iddoo kanarraati. Isheen kun maal jechuudha? Stop push button. Inni kun thermal overload relayidha. Inni kun immoo stop push button normally closedha jechuudha. Kanaaf stop push button normally close kanarraa kan bahu immoo start push button normally open kan jedhamutu jira jechuudha. Normally open. Isheen stop push button start push button tun maal jechuudha? Normally openidha jechuudha. Garaagarummaa normally open akkasumas normally close waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya kan itti aanu waa'ee taayimarii, waa'ee kontaaktarii, keecha isaatii maal akka qabu hunduma isaa kan waliin barannu ta'a jechuudha. Viidiyoo kana subscribe naaf taasistan waan baay'ee argattu jechuudha asirraa. Innaa kanaaf start push button kanarraa kan bahe kallattiidhaan eessa gala jechuudha? A1 kontaaktarii irra galaa jechuudha.
kontaaktarii iddoo kanatti bira dabarree dhufne kana maal ta'a jechuudha? A1 irra gala jechuudha. A1 irra gala. Asiin immoo A2dha. A2 kanarraa kan ba'e immoo kam wajjin wal qunnama jechuudha? Niwutiraalii waliin wal qunnamaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma isa kanarratti immoo kontaaktarii salfooldi kan jedhamu hin jira. Laach kontaakteriidhaaf laach erga tokko akka hin kaane kan nu gargaaru salfooldi hojjenne jechuudha. Kanaaf start push batanii seensa isaatirraa fudhannee akkasumas seensa isaatirraa fudhannee 13 irra galchina jechuudha. Kontaaktarii kana lakkoofsa 13 irra galchina. Iddoo bayitii isaatirraa fudhannee immoo kontaaktarii kana 14 irra galchina jechuudha. 14 irra galchina jechuudha kabajamtoota hordoftoota. Akkasumas immoo sana malees indikeetar laayitii barbaachisa jechuudha. Gaafa direct online motor control system kana fayyadamnu indikeetar laayit kan jedhamutu jira. Indikeetar laayitii sana immoo fayyadamuudhaaf iddoo kanarraa fudhannee normaalii open. Inni kun normaalii open. Kontaaktarii kanarratti kan dabalamu auxiliary contactor kan jedhamutu jira. Inni kun egaa maal argisiisa jechuudha? Isheen kun auxiliary contactorii sana argisiisa jechuudha. Kanaaf iddoo kanarraa bahee laampii tokkoof kenna. Laampii sana immoo niwutiraalii wajjin wal qunnamsiisna jechuudha. Niwutiraalii wajjin wal qunnamsiisna. Ammas 13 kanarraa bahee normaalii close. Kun amma auxiliary contactoriidha jechuudha. Asirraa kan bahe immoo laampii tokkoof kennama. Laampii tokkoo kan kennamudha. Asii kan bahe immoo niwutiraaliidha jechuudha. Kanaaf niwutiraaliiwwan kunniin asiin bahee kan kabajamtoota hordoftoota koo niwutiraaliin kun asirraan dhufee laampota kanneen irraan dhufee asiin bahee iddoo kana maal wajjin wal qunnama jechuudha? Niwutiraalii waliin wal qunnamaa jechuudha. Isheen kun reediidha jechuudha. Isheen kun reedii yoo taatu isheen kun immoo giriin jedhamti jechuudha. Isheen kun gaafa motorri hojii jalqabu ifti. Isheen kun immoo gaafa motorri isheen kun gaafa reediin tun gaafa motorri hojii dhaabu ifti. Isheen tun immoo giriiniin tun gaafa motorri hojii jalqabu kan iftuudha jechuudha. Kan iftuudha. Innaa termaal overload rilee jechuun maal jechuudha? Haala kamiin amma fakkeenyaaf tiyooriidhaan akkuma baranne piraktikaaliidhaanis immoo hojjechaa tan isinitti argisiisa jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kaa egaa inni kun single phase main circuit breakeriin kun immoo haala kamiin itti fayyadamna? Ishee toora yookaan termaal overload rilee kan jettu kana hoo akkamitti itti fayyadamna? Isheen kun normaalii close fi normaalii open tu jira. Termaal overload rilee kanarras normaalii open fi normaalii close tu jira. Isaan kanneen haala kamiin itti fayyadamna? Fakkeenyaaf amma asii bahee kontaaktarii kana start push batanii normaalii open kanarraa maal ta'e jechuudha? Kontaaktarii 13 fi 14 irra gale. Amma isa kana haala kamiin galee haala kamiin galchinee itti fayyadamnee kan jedhu immoo kan waliin ilaallu ta'a jechuudha kabajamtoota. Akkuma tiyooriidhaan baranne kana piraktikaaliidhaanis kan waliin barannu ta'a. Jalqaba garuu tiyoorii kana sirriitti dubbisaatii piraktikaaliidhaanis immoo qabadheen isinii dhufa. Kabajamtoota hordoftoota koo laayik taasisaa isiniin jedha.